Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Sagantaa keenya isa guyyaa har'aa kana itti fufaa jirraadha. Akka carraa ta'ee sa'aatii kana iddoorra kan jirtanii, laayinirra kan jirtan hundumti keessanii nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha. Alaa keessa kan jirtan hundumtiyyuu Waaqayyoo guddaa nu gargaaraa jira. Sagantaa keenya gidduutti Waaqayyoo hojii gurguddaa hojjetaa jira. Waaqayyo ammas nu gargaara jechuudha. Amanannaan keenya Gooftaan Yesuus Kiristoos amanamaadha. Kanaaf Gooftaan nu gargaara, Gooftaan nutti dubbata, Gooftaan ayyaana isaa nu baay'isa, Gooftaan harka isaatiin nu wajjin ta'a, Gooftaan wanta hojjechuu barbaade nu gidduutti hojjeta jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Laayinii irra galaa jirtu waan ta'eedhaaf Gooftaan bara keessan mana keessan haa eebbisu isiniin jedha. Har'a sagalee Waaqayyoo keessa koo kaa'ee ariifadheen isiniif hiruu yaala. Gooftaan bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Amma kallattii dhumaanii sagalee Waaqayyoo keessaa macaafa Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 20 isa jiru kaaseetan isiniif dubbisa. Gara boollichaa isa Daani'elii keessa turetti yemmuu dhiyaate immoo sagalee yaaddootiin yaa Daani'el hojjetaa Waaqayyoo jiraataa Waaqayyo kee inni ati ittuma fuftee waaqessitu afaan leencotaa keessa si oolchuu danda'eeraa jedheen guddisee gaafate. Daani'el immoo deebisee fi mooticha yaa mootii bara baraan jiraadhu Waaqayyo koo ergamaa isa ergee afaan leencotaa cubsiisee kanaaf isaan ana hin miine anoo isaan duratti mudaa malee nan argame si durattis yaa mootii daba hin hojjenne jedhee jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Dubbii isaa Waaqayyo nuuf ergeera. Waaqayyo keenya inni ati hamma dhumaatti itti fuftee amanattu si oolcha mata duree jedhu achirratti fudhanneetu sagalee Waaqayyoo waliin dhageenya jechuudha. In kadhannaa Waaqayyoodhaan waliin hin waaqeffannaa. Waaqayyo immoo nutti dubbata jechuudha. Gooftaan maqaan isaa ulfaatu. Gaafa Waaqayyo isinitti dubbatu isin laphee keessan banaati, garaa keessan banaati, Waaqayyo dura taa'a. Amma kallattii dhumaanii faarfannaa tokko hamma muraasa dhaggeeffannee gara sagalee Waaqayyootti darbina jechuudha. Gooftaan mana keessan jireenya keessan haa eebbisu. Galaa jirtu Gooftaan jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifama. Amma kallattii dhumaan gara faarfannaatti dabarree sagalee Waaqayyoo isiniif hira jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Macaafa qulqulluu amma isinii dubbise Daani'el 6:20 irra jiru isinii dubbise. Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Daani'el akkuma isin beektanii waa xiqqoo gabaabsee isinii tuqeetanii Waaqayyoodhaan waliin kadhanna.
Daani'eel otoo hin booji'amiinis erga booji'ameesi nama waaqayyoon waaqeffatu yookiin immoo nama waaqayyoon beeku ture. Gaafuma biyya Yihuudaatti gara biyya Baabiloonitti booji'ameesi Daani'eel waaqayyoon waaqeffata. Nabukadnezar mootiin gaafa booji'ee biyya boojuutti geesse waan mootiin waaqa tolfamaa waaqessu sana yookiin immoo waan jallaadhaan walii galullee nama didee waan baay'ee amanannaa waaqayyoo wajjin godhatedha. Waaqayyo iddoo sanattis waan baay'ee wajjin ta'uu isaarraan kan ka'e waaqayyo isa gargaaruu isaarraan kan ka'e waan baay'ee hiikallee ta'eetu isa kaa'ameef yookiin eenyummaa waaqayyo isa sirrii dubbachuudhaan iddoo sanattillee falmuudhaan waaqayyollee isa wajjin nama ta'edha. Garuu haa ta'u iyyuu malee ittuma fufee waaqayyoon nama waaqeffatu nama waaqayyoon amanatu ture. Haalaaf yookiin immoo wanta keessa jiruun Daani'eel waan godhu sana yookiin immoo waan gochuun irra jiraatu sana hin maksine faayidaadhaan waan tokkoon haala mijataadhaan hin mijanneeni amanannaa isaan dheebne. Waaqayyoon hin waaqeffatu ture. Daani'eel nama waaqayyo sammuu isaa bane yookiin immoo nama hubannaa waaqayyo isaaf kennedha. Ayyaana waaqayyootu isarra jira. Waaqayyo wajjin jira. Waaqayyo wajjin jira. Amanannaa isa dhugaa waaqayyo wajjin godhata. Keessumaa isa jalqabaa dhiifneetu Daani'eel gara kuteessa. Daani'eel gara kuteessa kaayyoo isaatiif nama gara kuteessa nama waan tokko yookiin immoo waan tokko irraa hin deddeebinedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u gara kuteessa gara kutataa waan godhu keessatti waaqayyo wajjin murtoo qaba. Garaansa waaqayyoodhaan hin amana. Qalbiinsa waaqayyootti hidhatee jira. Nitorkiinsa hundumtiyyuu waaqayyo wajjin jira. Garuu akkas erga dhufne booddee mo'ichas jalqaba boqonnaa 3 boqonnaa 2 yoo ilaaltan waaqeffachuu diduu isaaniirraan kan ka'e ulfinni waaqayyo iddoo sanatti mul'ateera. Haa ta'u iyyuu malee kutaan kana garuu gaafa gabaabsinee ilaallu kutaan kun kutaa itti mootiin Daariyoos yeroo bulchutti Daani'eel faas immoo mana mootummaa Daariyoos keessa iddoo isaaniif kenname nama hojjetamu ture. Nama 120 keessa Daani'eel faa nama 120 irratti nam 3 yookiin immoo geggeessuudhaan hojii geggeessuudhaan nama hojjetu keessa Daani'eel nama tokko ture. Garuu achi keessa nama 120 keessa nama 3 irratti warri geggeessummaadhaan hojii kana geggeessuudhaan filataman keessa Daani'eel faana waaqayyo wajjin ta'a ture yookiin immoo ayyaanni waaqayyo wanta wajjin jiruufiti fudhatamni Daani'eel yookiin wanti Daani'eel godhu dabalaa deeme yookiin immoo wantoonni hojjetu hundumtu fuula mootiittis fuula namaattis baay'ee dabalaa waan deemee fi namoonni isa duukaa jiran yookiin immoo isa jala jiranii baay'ee hinaffa guddaadhaan itti kaanedha macaafni qulqulluun. Waan gaarii hojjetta taanaan waan gaarii goota taanaan wanti siinaafu baay'eedha. Wanti waasi jala kaa'u baay'eedha. Garuu abbaan kee inni ati amanatte waaqayyo gooftaan si wajjin waan jiruufiti kiyyoo diinni kaa'u yookiin hamoonni kaan si oolchuu hin danda'a. Maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Hin hinaafamta. Maaliif waaqayyoon waaqeffatta taanaan gaafame nuyi waaqayyo waaqeffannu waaqayyo wajjin deemuu gaafa nuyi barbaannu wanti nutti baay'atu wanti nu lolu immoo baay'eedha. Garuu kan nama dhibu keessa Phaawulos akka dubbatu mo'ichi immoo kanuma keenya. Gooftaan Yesuus Kiristoos jecha tokko jedhe lola qabdu garuu sin immoo weedhe. Maaliifiti waaqayyotu nu wajjin jira. Amanannaan keenya waaqayyo waan ta'eef waaqayyo immoo nu gargaara. Maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Egaa hinaaffatutti ka'e. Garuu waan tokko immoo hojjettoonni sun wanti mana sana keessa jiranii waan tokko godhaniiru. Maal godhanii? Mootiitti malee rakkina isaanii hamma ji'a sana yookiin immoo wanta ji'oota keessa jiran sanaatti mootiitti malee waa biraatti waaqattis namattis rakkina isaanii himachuu hin danda'an. Kan immoo seera baafatan iddoo sana keessatti seera baafatan. Garuu haa ta'u iyyuu malee achi keessatti wanta kana godhan keessatti Daani'eel irra mudaa barbaadu turanidha. Haleluuyaa. Ilamee kan nama dhibu keessa ati gaarii goota taanaan waaqayyo immoo mudaa kee mul'isu. Maqaan isaa ulfaatu. Mudaa kee mul'isu yookiin immoo wanta ati gootu kan mul'isu. Maaliif? Waaqayyoodhaan amanatta waan ta'eedhaaf. Inni immoo simboo sii ta'a. Waaqayyo immoo si dhoksa. Ayyaana isaatiin si dhoksa. Maqaan isaa ulfaatu. Kanaafiti Daani'eel mudaasaa dhoowwan qaawwaasaa dhaban barbaadanii qaawwaasaa dhaqan achiin dhaqu wantanni godhu wantanni hojjetu ilaalu waan Daani'eel godhu ilaalu turan garuu mudaasa argachuu hin danda'an ture. Haleluuyaa. Waaqayyotu mudaasa dhos.
Daani'eel garuu haa ta'uyyuu malee ganama achuma keessa taa'ee otuma hojii hojjetu ganama hin kadhata, guyyaa hin kadhata, galgala hin kadhata ture. Haleluuyaa. Ammayyuu kan nama dhibu keessa namni kadhatu biyyaafis waaqaafis ofiifis bu'aa buusa. Otoo kan ilamame kadhannaa keessa jira. Wanti hundumtuu kadhannaa keessa jira. Halkan hin jedhu, guyyaa hin jedhu. Ila si'a sadi kadhatu ture. Waaqayyo isaa amanatee kadhatu ture. Addaan hin kunne kadhannaa isaa. Ammayyuu sittan hima. Gaaffii keetiif deebii waaqayyo hin kenna. Kadhannaa kee gargar hin kutiin. Waan gootu gargar hin kutiin. Amanannaa kee gargar hin kutiin. Amantii kee gargar hin kutiin. Waan gootu keessatti gargar hin kutiin. Waaqayyo gooftaan kee haleluuyaa si oolcha. Haleluuyaa. Marada ki ababa shilaro dabia. Hallelujah. Si olcha waaqayyo si olcha. Yo itti fuftee kadhattate, itti fuftee adeemtate, itti fuftee waaqayyoon hin amanatta, waaqayyoon hin eeggattate, waaqayyo si olcha. Na hordofa waaqayyo maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Kanaafi gaaf tokko keessa gaaf tokko garuu mudaa isaa barbaadanii guyyaa keessa isa gara waaree walakkaa kanatti Daani'eelotonni kadhannaa kadhatu argan. Ilaala. Daani'eel waan biraa hin goone kadhannaa kadhata. Waaqayyo isaa wajjin kadhata. Waaqayyo isaa wajjin dubbata ture. Garuu isuma kanani lola irratti kaasanidha. Macaafni qulqulluun lola irratti kaasan. Maal kan jedhu lola irratti kaasu yaa mooteera naganiit. Namni wanta nuyi keessa jirru kana keessatti hamma guyyaa nuyi keewwanne kanatti si malee nama biraatti himatu yoo jiraate xalaa nuyi miidhaan biraasin yookiin immoo rukunne kunani boolla leencotaatti haa darbatamu jecha nuyi jennudha. Kanaaf immoo as keessa biiroo kana keessa immoo hojjettoota nuyi kaa'amne keessa immoo nama tokko arganneerra innis Daani'eel namicha isa biyya Baabilooniiti booji'ame sanadha. Kanaaf itti fidanneerra waan ta'eef waan godhamutu irra jiran. Ilaala waaqayyo waan wajjin jiruuf Daariyoosiinis Daani'eelin baay'ee jaallata'edha. Ati waan gaarii hojjennaan namni ati itti hojjettuuf sun si jaallata kan nama dhibu keessa. Seexanni iyyuu ilame hojii isaatti hin buutu taanaan waan isa miidhutti hin buutu taanaan si jaallata walii gala kan nama dhibu keessa. Seexannumti mataansaa gaafa ati wanta isatti hin tolle yookiin immoo wanta isa dhiibu goota ta'e inni sin jaallatu ofirratti sinnis waan ta'eedhaaf maaliifiti fira isaa miti hojii isaarra hin jirtu basmara isaarra hin jiru kallattii isaarra hin jirtu waan ta'eedhaaf ila waan gaarii hojjetta taanaan waan gaarii namaaf yookiin waan gaarii goota taanaan eenyuyyuu taanaan si jaallata. Macaafni qulqulluun maal jedha? Hamaa diina kee gaariidhaan mo'i kan inni jedhuufiti hamaa diina kee gaariidhaan mo'ota. Amma kaatee namicha isa nama baay'ee si jibbu tokko waan gaarii yoo goote isa mo'atta kan namni bukiisa akkamitti na godhe utuun isa ari'adhu utuun ishee ari'adhu akkamitti kana na godhe akkamitti kana na gochuu danda'a kun immoo waan guddaa na godhe waan jedhuufiti kana yoo gooteedha. Macaafni qulqulluun abidda mataa diina kee irratti bobeessi ta'e. Haleluuyaa. Bamalkaminat baqininnat haleluuyaa. Kana yoo goote waan gaarii gochuu keetiniti abidda mataa isaa irratti bobeessi ta'e. Amma nama si lolu tokko nama baay'ee si jibbu tokko yoo ilaalte baay'ee innis waan si jibbi maal uuma beektu abidda uuma. Namni baay'ee dubbatu namni ilamame dubbii baay'ee dubbatu abidda bobeessa kan nama dhibu keessa namni cal jedhu garuu waa dabarsaidha. Haleluuyaa. Maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Hinaafaan kanumatu ka'e waan waaqayyo wajjin jiruuf waan Daani'eel hojjetu fudhatama godhataa waan deemeef waan Daani'eel godhu hojiinsaa ilaalchisaa fudhatama waan jedhame irratti kaan. Haleluuyaa. Garuu sirratti haa ka'ani malee. Haleluuyaa. Gooftaan garuu sirratti hin dhiisu. Ati duwwaan gaarii godhe. Ati duwwaan waan gaarii hojjedhu. Ati duwwaan waan gaarii yaadu. Ati duwwaan waan gaarii isa ta'e hundumaa godhi. Haleluuyaa. Gaarii inni ta'e hundumtuu waaqayyo gara kee godha waan ta'eedhaaf. Maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Waaqayyo gaariidha. Waaqayyo gaariidha waan ta'eedhaafiti. Waan gaarii godhuudhaan beekama waaqayyo gaarummaan isaas bara baraanidha. Macaafni qulqulluun gaafa dubbatu waan gaarii gaafa nuyi goonu waaqayyo maal jedha macaafni qulqulluun waaqayyo fira warra qajeelotaati. Fira warra qajeelotaati. Waaqayyo fira warra qajeelotaati. Namni jallaan garuu diina waaqayyootiidha macaafni qulqulluun. Kanaafiti fira waaqayyo kan ta'uu dandeenyu kan waaqayyo nu wajjin jiraatu kan waaqayyo nu gargaaru yoo nu initi waan gaarii goone gaarii yaan waaqayyo gooftaan immoo nu wajjin jira.
naannoo keenya jira. Naannoo warra waan gaarii warra waaqayyoon sodaatanii ergamoota waaqayyootu jira. Fira keenya waaqayyo gaafa nuyi waan gaarii goonu, gaarummaa gaafa nuyi goonu, waan gaarii gaafa goonu waaqayyo immoo mana keenya keessa jira. Waaqayyo immoo jireenya keenya keessa jira. Waaqayyo immoo gaa'ela keenya keessa jira. Waaqayyo immoo bizinesii keenya keessa jira. Sitti mul'achuu dhiisuu danda'a. Namatti mul'achuu dhiisuu danda'a. Siinsi qubsuu dhiisuu danda'a. Garuu waaqayyo nama waan gaarii godhu faana jira waaqayyotu. Kanuma waan biraa miti. Nan kanaaf gaafa isaan xalaa geeffatanii kana jedhanii mootichi baay'ee gaddeedha. Maaliif Daani'eel waan gaarii hojjeta waan ta'eedhaaf, waan gaarii nama qajeelaadha waan ta'eedhaaf, Daani'eel seenaa hojjetee dhufe qaba. Garuma mootummaa isaa kanatti garuma hojii kanatti iyyuu seenaa hojjetee dhufe. Haaleluyyaa. Amma mee namni akkatti har'a ka'ee si hin beeku, eenyummaa kee hin beeku. Si ilaalee amma mee ilama kan namni keessa iddootti si argee yookiin biyya wayitti si argee si hin beeku. Kan si beeku garuu waaqayyoodha. Siif waaqayyotu wal beek. Haala keessa jiru siif waaqayyotu wal beek. Iddoo jirtu siif waaqayyotu wal beek. Waaqayyo garuu amanamaadha. Maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Si beek. Jalqaba keessa beeka, galgala keessa beeka, har'a keessa beeka waaqayyo. Ila har'a keessa, boree keessa, jalqaba keessa kan beeku waaqayyo duwwaa. Namni har'a waan si beekuuf yookiin immoo iddootti jirtu gaa'ee si madaaluu danda'a. Garuu ati hin madaalamtu. Kanatti ittiin madaalamuu dandeessu. Waaqayyo isa abbaa keeti. Haaleluyyaa. Waaqayyo abbaa keetu si madaaluu danda'a malee namni ol fuudhee si madaaluu hin danda'u. So kaleessa eengadda koo kan si gargaaretu, kan si wajjin tureetu, kan lafa onaatti iddoo namni hin jirretti, lola hamaatti, iddoo namni hin darbinetti, iddoo hin darbamnetti kan si wajjin jirutu waaqayyoodha. Abidda hamaa keessatti kan waaqayyotu si gargaare yookiin galaana hamaa keessatti har'aan si ga'e ta'uu danda'a. Namni garuu hin beeku. Waaqayyo garuu beeka. Haaleluyyaa. Akka itti mi'aanan waaqayyo garuu beekaadha. Beekuu duwwaa miti waaqayyo. Keessa garaa namaas beeka. Garaa namaas sammuu namaas beeka waaqayyo. Maqaan isaa ulfaatu. Kanamaaf irratti kaan waan biraa miti. Keessa garaa isaa waan beeku. Kanuma waan waaqayyo wajjin jiru. Waan namni waaqayyoon kadhateef akkam kadhataadha malee waan biraa miti. Ammayyuu kadhadhu. Ammayyuu itti fufii kadhadhu. Ammayyuu itti fufii amanadhu. Waaqayyo garuu amanannaan kee si oolcha. Waaqayyo garuu bara hamaatti mee si dabarsa. Guyyaa muddamaatti si dabarsa. Afaan leencotaa si oolcha. Abidda boba'aa si oolcha waaqayyo. Maaliif amanannaa keetu waaqayyo wajjin waan ta'eedha. Amanannaa keetu nama wajjin waan hin taaneef. Amanannaa keetu haala wajjin waan hin taaneef. Amanannaa keetu hiriyaa wajjin waan taaneef. Amanannaa keetu haala abbaa wajjin waan hin taaneef. Amanannaa keetu waaqayyo isa bara baraan jiraatu wajjin waan ta'eedha miti. Haaleluyyaa. Si oolcha waaqayyo. Haaleluyyaa. Amma yookutti dhaggeeffadhu. Qilleensa ilaaltee girri hin jedhin. Qilleensa ilaaltee sin sodaatin. Nama ilaaltee akka biraan ta'in. Amanadhu ati cal jedhiti. Abbadhu amanadhu. Haaleluyyaa. Maal jedhama jaamni qulqulluun? Haaleluyyaa. Mee gabii argadhaa dhaabbadhaa. Haaleluyyaa. Mee gabii argadhaa dhaabbadhaa jechuun maal jechuudha? Girriin baay'isinaa yookiin immoo haala duukaa hin fiiginaa. Mee cal jedhaa itti ilaalaa. Wanta ta'uudhaaf jiru itti ilaalaa. Garatti deemamuudhaaf jiru itti ilaalaa. Haaleluyyaa. Namni waaqayyoon itti fufee amanatu galma ga'a. Iddoo waaqayyo isaaf ilaale sana ga'a. Lafa waaqayyo isaaf ilaale sana ga'a. Haaleluyyaa. Namni itti fufee waaqayyoon amanatu halkan kana namni amanataa jirtu ammayyuu amanannaa kee waaqayyoon godhattee kan eegaa jirtu kan wajjin haasaa jirtu laphee kee keessatti kan wajjin dubbatataa jirtu kan mee waaqayyo wajjin dubbifataa jirtu waaqayyoon kan mee waammataa jirtu waaqayyo mee si yellaasisu inni si fuudhee kee amanamaadha. Haaleluyyaa. Biyya ormaas jiraadhu, biyya keessas jiraadhu, alas jiraadhu, lafa onaas jiraadhu, iddoo namatti hin tolle jiraadhu, caakkaa keessas jiraadhu, boolla keessas jiraadhu. Waaqayyoon kee garuu si oolcha. Haaleluyyaa. Achi jira waaqayyo. Biyya ormaa sanas jira waaqayyo. Lafa onaa sanas jira waaqayyo. Abiddicha keessas jira waaqayyo. Rakkinicha keessattis jira waaqayyo. Haaleluyyaa. Biyya ati jirtu, lafa ati jirtus waaqayyotu jira. Maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Amma mee Yesuus mee wanta hundumaa beeka. Yesuus wanta hundumaa
mudaatu irraa dhabame malee nuyi Yesuus isa mee mudaatu irraa dhabame yakkatu irraa dhabame malee nuyi ko isa akka keenya karaa hundumaa qorame isa biyya hundumaa rakkina hundumaa arge wanta hundumaa arge Yesuusin qabna ida Phaawulos gaafa dubbatu Yesuusin qabna mudaatu irraa dhabame malee sobatu irraa dhabame malee cubbuutu irraa dhabame malee nuyi nama akka keenya isa nu beeku isa nu hubatu Waaqayyoon qabna Yesuusin qabna jedha kana jechuun nu beekasi nuuf amanamas jechuun amame nam tokko me oddo tokko geessi ganam utote amanatte biyya tokko geessi gan waa tokkorra gee haala tokkorra geessi gan gaafa rakkina ati gargaarte gaafa rakkina ati baatte ceesifte waan tokkorra galle ani sin beeku yusin jechuu danda'a Waaqayyo garuu akkas miti haleluuyaa innate amanat waaqattis haleluuyaa lafarrattis iddoo rakkinattis kellarrattis ani siif jira jedhee siif kan dhaabbatu Waaqayyoon haleluuyaa kanaaf amanannaan kee inni ati itti fuftee waaqeffattu Waaqayyo si dabarsas si oolchas si gargaaras maqaan isaa ulfaatu meshikabo soko mama lota ke ababa haleluuyaa ammayyuu nan dubbadha haleluuyaa Waaqayyo mee namoota fudhatee deemuu qaba Waaqayyo mee namoota karaa dheeraa deemsisuu qaba Waaqayyo mee namoota dabarsuu qaba Waaqayyo mee namoota kabachiisee maqaa isaas kabachiisuu qaba Waaqayyo mee namoota mee karaa wajjin ta'ee lafa kam dachee baay'ee wajjin deemee har'a geetu jira ammas itti fufee namoota Waaqayyo wajjin deemuu barbaadutu jira maqaan isaa ulfaatu Waaqayyo mee alana sirratti kabajama maaliif situ amanata waan ta'eef amanannaa kee godhattee waan jirtu jireenya kee godhattee waan jirtu gooftaa kee godhattee waan jirtu fedhi gooftaan mee sirratti ulfaat mana kee irratti ulfaat jireenya kee irratti ulfaat yoo abbaan barbaade leeyya yoo ati leeyyaat abbaan kee haleluuyaa maal jedha macaafni qulqulluun lamame kakuu moofaa koo taabota isaanii baatanii yaa addis kidaan taabotaችን ግን ኢየሱስ ነው ይላል macaafni qulqulluun gaafa dubbatu Phaawulos taabonni keenya inni kakuu haaraa ኢየሱስ jedha Yesus mee sirra taa'ee deema maqaan isaa ulfaatu sirra jira Yesus sirraa mul'ata Yesus mana keerraa mul'ata Yesus sirra ta'uu danda'a waan ta'eedhaaf hin amanatte kottu jetteeni wanta amanatteef sirra jira sirraa mul'ata haleluuyaa har'ayyuu nan jedha sin eebbisa Yesus kun sirraa mul'ata fooliin Yesus sirraa mul'ata jechi Yesus sirraa mul'ata ilaalchi Yesus sirraa mul'ata deemsi Yesus Kiristoos sirraa mul'ata ilame kun mee nama Waaqayyooti namni gaaf tokko Phaawulos waatu karaa deeman Yesus irraa mul'ate ila kuno jirri kun namoota Waaqayyooti waatu irraa mul'ate Yesus irraa mul'ate kun raajotaam ilame isaan qulqulloota jennaan eessatti nu beektattiin jedhe irraa mul'ate Yesus sirraa mul'atu biyya ati jirtutti lafa ati jirtutti mee Waaqayyo gooftaan sirraa mul'atu jireenya kee irraa mul'atu galgala kana ija keessanirra harka keessan keeyadha namni dhagaa jirtan adda keessanirra harka keessan keeyadha sammuu keessanirra harka keessan keeyadha laphee keessanirra harka keessan keeyadha uffata keessanirra harka keessan keeyadha Yesus Kiristoos irraa mul'atu alanoo nan dubbadha immoo arraba korra waatti dhufeera nan dubbadha alanoo Yesuutu sirraa mul'ata alanoo jireenya kee irraa Yesuutu mul'ata alanoo mana kee irraa Yesuutu mul'ata alanoo otuma baduu kee eeganii otuma cabuu kee eeganii Yesuus sirraa mul'ata haleluuyaa Yesuus sirraa mul'ata Yesuus sirraa mul'ata haleluuyaa maqaan isaa ulfaatu gooftaadha Yesuus gooftaadha naan wanti godhamu hin jiru Daani'el jechuudha waan baay'ee godhe garuu wanti godhamu hin jiru irratti noo rukuteedhaan chaappichatti irratti rukuteef dhaqaniitu leenca isaa filame isa mee waa nyaatee hin beekne isa waa argatee hin beekne isa keessa waa saasaa qabaniitu mee itti gadi darbatan mutaa hin qabu haleluuyaa alaname warri ofii isaanii akka waan mee ati mudaa qabduutti ofiin immoo mudaa hin qabneedhanii si darbatan sirratti haasa'antu isaantu nyaatama malee hin nyaatamtu gaa maqaan isaa ulfaatu isaantu qaanaa isaantu salphata malee hin qaanoftu so ati nama Waaqayyoon amanattu bichaa ta'e ati nama Waaqayyo duukaa deemu duwwaa ta'e malee ati hin salphattu siif ergaan qaba isaantu salphata alana isheen akkasii inni akkas otoo jedhanii isaantu salphata isaantu nyaatama isaantu boolla bu'at bakka kee haleluuyaa Waaqayyo bakka kee dabarsee waa kenna alan elammas ergaadha kun Waaqayyo bakka kee iddoo kee haleluuyaa dabarsee mee waa biraa kenna maqaan isaa ulfaatu bakka kee dabarsee waa kenna hin kenna Waaqayyo dabarsee Waaqayyotti mee dabarsee kenna maqaan isaa ulfaatu ela simmitiif diina kee dabarsee kenna Waaqayyo ennaan itti darbatanii ennaan
Calluma hidhee leenca ma argatee hin beekne dhaam. Calluma hidheetu hin taa'e calluma hidhee ilaali. Calluma hidhee ilaali. Si ilaala malee waa sin godhu. Si ilaala malee waa sin godhuun jedhee ija baasa malee waan tokko si godhuu hin danda'u. Maaliif waaqayyoota afaan diina kee hidheera waan ta'eedhaaf. Gaafa hidhamu akkasuma. Gaafa waaqayyo afaan socho'u akkasuma. Ergamaa waaqayyo dhageetu isaan gidduu gale. Maashii kamoo tokko maa. Meeqa gootu waan keessa jirtu waan gidduutti nan nyaatama. Alana nyaatama. Alaname waa ta'uun kun oolu. Alanni qinfamuun kun jiru. Waan jettu qabda gidduma dhaabbadhume ergamaa waaqayyo gidduu sii galeera. Harki waaqayyo gidduu sii galeera. Meetee akoo sokoma laatoo waan jedhe wayii hin fakkaatu. Haleluuyaa. Waan jedhuun sana namni hin daa'ineel. Haleluuyaa. Iyesuus olchaadha. Iyesuus olchaadha. Iyesuus olchaadha. Iyesuus olchaadha. Gidduma sana badduuti. Mashikatoo sokoma nakee aboo. Daani'el fakkoo dura sabiddatti gannaminaan koo waanuma waaqayyo waaqeffatani koo itti darbataman isuma itti gad darbatanidha. Gidduma faanaa gale gaa Yesuus. Gidduu faanaa sii gala Yesuus. Achi jiraam. Amanannaa keetu waan ta'eedhaaf. Iddooma mee waan nama nyaatu gidduma sii gala Yesuus. Sadi ta'aniitu bu'aniitudha macaafni qulqulluun abidda keessa wanna sadii yoo dubbistan. Afur ta'anii mee keessa bashannanudha. Keessa deemu. Gaafa gadi ilaalanii isaanoo sadi ta'anii bu'an. Afur ta'anii ba'aa jiru maa inni tokko nama lafarraan fakkaatu waliin jedhan Iyesuusidhaam inni. Ilame siif hin galle malee Iyesuus mana kee keessa jira. Iyesuus wanta ati keessatti dhibbataa jirtu kan sana keessa jira. Iyesuus lafa ati keessa jirtu kana keessa jira. Haleluuyaa. Iyesuus achuma keessa jiran jedhee. Iyesuus achuma keessa jira. Yesuus asuma keessa jira. Maqaan isaa ulfaatu. Iyesuus mee achuma keessa jira. Iddooma sana keessa jira. Innaan bakka dinqiitu ta'e. Isaan booddee mootiin Nabukadnezar akka nu godhe si jalqaba ilaaltanii achittis mootiin lola itti ka'eeram Daani'el faat. Lola isa lammaffaadhaam. Inni kun isa lammaffaadha. Isa lammaffaan. Innaan abidda erga nyaachuu dadhabe. Waaqayyo inni kan Daani'el faa waaqayyo. Isa mana tundumtuu jedhe. Isa kan biraan moo fuudhanii gaafa itti daddarbatanii arraba abiddaatu isaan fixeedha. Waaqayyo diina keemee. Haleluuyaa. Ilame warra si hammeessan warra dabarsasii kennuudhaaf jiran dabarsee kenna waaqayyotu. Mootiin garuu waan isa mee kan Daani'el jedhe barsanas ammasi afaan diinota ganama hirribarra Daariyoos mee hirribarraa ka'eetu inni boqonnaa jaha kun boqonnaarra hirribarraa fuudheedha. Waaqayyo mee ilame waaqayyo mee ila waa hirribarraa si fuudheeraam. Hirribarraa si fuudhee janna qaara gooftaan maqaan isaa ulfaatu irraa fuudheera. Irraa fuudheetu. Dhaggeeffadhaame irraa fuudheetu hin dhiise miti. Gaafa ganama dhagee hin tanaadhu yaaddaa dhage Daani'el waan jaalatu yaa Daani'el jedhe ila ishee kana dhagaa hundi hin barbaadu. Inni ati itti fuftee waaqeffattu. Inni ati itti fuftee waaqeffattu. Inni ati itti fuftee amanattu sun si oolchuu danda'eera jedhe. Yaa mootii jiraadhu waaqayyoon koo na oolcheera afaan leencotaa cufeera gooftaan koo na gargaareera. Haleluuyaa. Isaan booda gahere kottu as bahee kottu as bahee rommaa sodaata alanan sodaattuun sodaachifta malee gooftaan waan si wajjin jiruuf amanannaa kee waan godhatee jirtuufi lafa ati sodaataa jirtu sana hin sodaachifta malee sodaattuun sin jedhaa jira. Asitu sodaachifata. Waaqayyotu mee akkati sodaachiftu godha maqaan isaa ulfaatu. Haleluuyaa. Mee akka laphee kiriisiti dhiibiiti agagootu alana sodaachisa malee sodaadhu dhiiti. Amane ofirratti raajii raaji ofirratti dubbadhu. Haleluuyaa. Waaqayyo mee hin sodaachifta malee ila mootiitu sodaate mootiitu raafame eenyutu leenca isaa filaa bu'ee walare waaqayyooti dinqii hojjete malee. Amanannaa isaatu waan hin jirre hojjete malee amanannaa isaatu mee kattaa ta'eef malee. Innaan kottas bahee hin baas warra kalee isheen gadi dabarsitee kennite sana kottaa jedhu hundi keessan kottaa jedhu asii baasee tokko si waame. Haleluuyaa. Ilame tokkoon si waame sirraa galcha waaqayyo baran. Tokko si ammeessitu warra si dabarsitu warra sitti dubbattu siinuu anaanu tokko si waame sirraa galcha waaqayyo.
tokko si waamee dabarsee sirraa kenna waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Ati garuu nama hin kenne dhaabbadhu. Ati garuu nama of eeggadhu. Nama qajeelaan of eeggadhu. Irratti hin dubbatiin waan dubbatiin irratti sagalee hin baasin cal jettee waan godhin waaqayyo gooftaan kee garuu oolchaadha. Of kalchaadha. Haleluuyaa. Si oolcha waaqayyo. La sagalee makanatti na guutaa jira. Si oolcha waaqayyo. Waaqayyo mee si oolcha. Bubbee hamaa kana isa biyya raasaa jiru kan dhukkuba hamaa kan bara hamaa kana mee waaqayyo garuu si oolcha. Maaliif amanannaa keetu haala miti ka amanannaa keetu waaqayyoodha ka amanannaa keetu gooftaa keetu cimaadha ka maqaan isaa ulfaatu. Mashikatoo soki amamama. Gaafachi waamsiseeru warra Daani'el keessa buleessan Daani'el keessa bulee qilleensa irratti qolatanidha. Caccabsanii isaan fixanidha maqaan isaa ulfaatu. Haleluuyaa. Isaan booddeeme waan tokkotu ta'e hin caccabsan hin nyaatan. Haleluuyaa. Warri si hammeessaa jiran hin jiran. Warri dhaabbatanii si hammeessaa jiran hin jiran. Haleluuyaa. Meerri hin jiran. Hammeessituun kee hin jiran. Maashee takkoota amma kan si hammeessaa jiru bor kan si hammeessuudhaaf qophaa'aa jiru yeroo darbe kan si hammeessaa turu jireenya keetti hojii ati hojjetteetti waan gaarii waan itti guddataa jirtu kan si duuba goree si hammeessaa jiru. Haleluuyaa. Waaqayyotu dabarsee kenna. Ajjuma irratti mee waan tokkotu jira mootiin ol ka'ee erga isaan dhumanii waaqni isa kan Daani'el mootiin moototaa isa kan Daani'el gooftaan barana sirratti waamama nama tokko illee haa ta'u malee waaqayyo mee sirratti mul'ata mana kee irratti mul'ata jireenya kee irratti mul'ata si wajjin ta'uu waaqayyotu si gargaaruu waaqayyotu. Haleluuyaa. Barana sirraa mul'atan jedhe mana kee irraa mul'ata. Waaqayyo ana wajjin jira wanta ati jettu dubbannaa kee ana wajjin jira wanta ati jettu akkati dubbachuu dandeessu waaqayyo sirratti hojii jalqaba maqaan isaa ulfaatu. Waaqayyo inni kan Daani'el oolchaadha of kalchaadha. Haleluuyaa jedhaniitu mootiitu dubbate isa kana Daani'el miti mootiitu dubbate oolchaadha of kalchaadha. Barri moo'icha isaas jedhe dhuma hin qabu. Barri moo'icha isaas dhuma hin qabu maqaan isaa ulfaatu. Mootiin kee inni ati itti fuftee waaqessitu kun inni ati itti fuftee amanattu kun inni ati fuftee amanannaa kee godhatte kun inni ati mee bara keessatti kennite kun oolchaan of galchaan mee waaqayyo gooftaan mee si oolcha si gargaara maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Maashillaa rootaa kee abaababa amma siniin kadha waaqayyoof haa galatu gooftaan ulfina isaa haa fudhatu asuma irratti. Haleluuyaa. Tokko Daani'el hin kabajame. Lama warra hin beekne warra galisa hin beekne mootiin hin beekne iyyuu waaqayyo akka isa wajjin jirutu beekame. Sadi waaqayyo isaatu bara hamma bara baraatti waaqeffamu itti fufee waaqeffamu jalqabe. Waan kana fakkaatutu ta'e. Haleluuyaa. Maqaan isaa ulfaatu. Faarfannaa xinnoo ishee gidduu galfannee waaqa deebi'ee waaqayyoon isinii kadhadheetan sagantaa keenya isaarraa asuma irratti dhaabna. Gooftaan isin haa eebbisu.
rakkisaa gootin naaf gara balleessaa jalameedha jalameedha haalaaf guyyaa hamaan isa tallisaa jalameedha jalameedha ulfina gootin isa malee bareedu jalameedha jalameedha bijennaan jaallatee gaafa kanan godhu jalameedha jalameedha ayyoo ammoo hin goone tola agarma Yesus kotu base katisa amma uka koti safa samale lola ko sabuta sanut dule Yesus agagule Yesus agagule Yesus agagule adda keessan irra keessan keedda laphee keessan irra keessan keedda afaan keessan irra keessan keedda ija keessan irra keessan keedda dubbannaa keetiin ilaalcha keetiin wanta ati gootuun gooftaan Yesus Kristos wajjin ta'unsa jireenya keerra bara keerra dubbannaa keerra ilaalcha keerra maqaa gooftaa Yesus Kristos haa mul'atu maqaa gooftaa Yesus Kristos mallattaa maqaa gooftaa Yesus Kristos mallattaa maqaa gooftaa Yesus Kristos mallattaa adda kee ilaaluu dadhabne ija kee ilaaluu dadhabne yeroo ati dubbattuti si dhaga'uu dadhabne akkasiin jedhaniif maqaa gooftaa Yesus Kristoosin jecha Waaqayyo dubbate kanan si wajjin ta'uunsa amanannaan kee si wajjin ta'uunsa maqaa gooftaa Yesus Kristoosin sirraa haa mul'atu inni mee abboota darban irraa mul'ate sin eebbisa ameen jedhadhu ati sin eebbisa galgala kana inni abboota darbe irraa mul'ate inni raajota darbe irraa mul'ate jireenya keerra haa mul'atu Yesus Kristos jireenya keerra haa mul'atu maqaa gooftaa Yesus Kristos immoo ichaan darbaa maqaa gooftaa Yesus Kristos immoo ichaan galaa maqaa Yesus Kristosin eebbaan galaa maqaa Yesus Kristosin fayyinaan galaa maqaa gooftaa Yesus Kristosin ichaan galaa jireenyi keessan haa hiikamu eebbi keessan haa hiikamu maqaa gooftaa Yesus Kristosin hiikama barri keessan haa hiikamu harki keessan haa hiikamu maqaa gooftaa Yesus Kristosin hiikama malados chakiavama amma mee inni namatti mul'atu otoo raftanii galgala kana isinitti haa mul'atu otoo teessanii isinitti haa mul'atu ani si wajjinan jira kan jedhu ani sin oolcha kan jedhu ani sin dabarsa kan jedhu maqaa gooftaa Yesus Kristosin jireenya keerratti sagaleen akkasii haa dhufu maqaa Yesus Kristosin sammuu keerratti sagaleen akkasii haa dhufu maqaa Yesus Kristosin karaa kee bara keerratti sagaleen akkasii haa dhufu Waaqayyo gooftaan bara keessan jireenya keessan haa eebbisu waan hordoftaniif sagalee kana teessanii yeroo keessan gubdanii waan hirmaattaniif Waaqayyo bara keessan haa eebbisu share gochuu blog gochuu like gochuu hin dagatina yoo wanta jiru immoo keessan comment nu godha akkuma kana dura Waaqayyo bara keessan haa eebbisu namoonni bilbilaa jirtan illee jirtu Waaqayyo isin haa eebbisu wanti biraan hin jiru Waaqayyo isin gargaaruu isaati as keessa jecha kana keessa Waaqayyo gaafa dubbatu nama gargaara waan ta'eedhaaf nam tokko yoo jajjabaate kun hojii guddaadha kanaafiti gooftaan bara keessan jireenya keessan haa eebbisu Waaqayyo isin gargaara waan biraa miti bakka Waaqayyomti sagalee isaa isiniif erguudha waan biraan miti isin jajjabeessa Waaqayyo yeroo danda'amutti anis nan gala gooftaan bara keessan haa eebbisu jiraadhaa yeroo gaarii carraa gaarii isiniif haa ta'u barri keessan haa eebbisu eebbifama gooftaan koo hamma bara baraatti isin wajjin haa ta'u ameen